اللي نتوفته رب اللي أموتني إنما بدي إسام إسا بدي نساء إرن دبرم توفي ديفم نقول أموفي جدي نولي ديفم سينغون har antana mootin abbaan mana keetii sila maal jechuudha qaba gaafa takka jette si gadhiisee ammoo maharii sirra deeffatu qaba hul'ii wanni jedhamu kanarratti taa'an gaafa haati mana ammootiin isaa sagaagalummaa mul'iftee gaafa kana ammootiin maharii irra deeffatee hul'ii godhuudha qabaayu jedhan har antana ammoo inni akkas irra si jaalatuun ammootiin dayyuusummaa ammootiin isaa mul'isa akkana jechuun ammoo isaa waa jechuu mitini nuti ammootiin isanii jaalanna garuu ammootiin quuqama isaatiif akkana dubbanna har'an tana innis ammootiin maqaa diinii qabataa maqaa sheekaa ammootiin qabataa sagaagalummaan ni ta'a mirkaneessaa jira isiin noormaaliidha wanni burrakkoon qabu jechuun har'an tana osoo isaan ka walitti dabalamtu taate nama biraa irraa osoo ka ulfootu taate har'allee ammootiin ulfa sana ammootiin nama biraati osoo kadeettu taate noormaalii jettaan jaarsa keetiin kun shari'aa keessa hin jiru lammeessu ammootiin wannan isiniin jechuu barbaadu hawaasni ammootiin boonii een galchina jettan eenyuun mari'attan isintu nikaaya hide gaafa dura isintu nikaaya hide rabbillee quraana keessatti ka dubbatu bar waliyyiidha ka nikaaya hide warra isiitii fi warra isaatu walitti dhufee nikaaya hide har'an tana gaafa waldhabbiin jirullee isaantu ammootiin walitti deebisa isaantu ammootiin addaan baasa har'an tana ammootiin booniyyee hin galchina ka jettan namni ammootiin mukarraan bahu namarraa baya abbaaf haadha isaa gaafattanii dubbiin takka abbaaf haadha bira Koso jaarsa qabdu jananii qaama nama agarsiisuu jechuun jiru duute amma duulli sun ishirratti bantan maali amma duulli kun sinaan ta'u dhaaba warda bara wanti nakije kallee bara wanni sinaa sol jirtan rakkoon teessa rakkoo siyaasaadha ishiin komatina dhalaa komadhaa mee isintu dhiiraa anaattu nama baa'u dhalaa komadhaadha waan ishiin garsiifte kana waliin garsiifna namniif qabdanii na dubbiftan kota khasana dubisa hayna anja waan ishiin garsiifte kana maraajita kana mucaa kana an duqadheetin taa an laad wallahi isaati dhalaa takka sittiin garsiisaa viidiyoon garsiista amma sitti erga dhalaani wallahi lazim amma bakka inni jirutti tira argeetin man jaaladhatte timaram tuta kana qophees warda wallahi lazim wanni guddoon jireenya jaaladhaa amma viidiyoo messengeraa siif dawwalti ati amma ni garsiistaani eenyuun garsiisa dalaani garsiisan jenne amma ati maal ta'u mama baan garsiiftu dubbin jallisin la ibsa mama bayan sam ana jaalate ana taratiraate isa fidera sokora warda ati maal jette mama bayan garsiista la dageefat odo isin asirraa teessine odo isirraa dhalaan teessi wayyattu milyoon takka akkati mama baan akkati ashkarakkarte jaalalaanis maraachite onne isaa qollofatte qulfinna harka iraa mina abbaa taamaxaallaachu normaal no sinin jette gaafa kana immoo cimina miyyoodhaa haafi bira kutaa miyyoo kamatu hin qabda wayachuu cimina miti azala geedache yaa maaram jette qabri tutala isanii fi akkana jette kagaar waa tokkoon jedhame wardaa sitti to be honest ilaali yeroo namni waa dubbatu jecha namaarraa waa madaalta kaleessa nama baay'eetu dhaggeeffataa turre akkaataa namni haasa'urraa fi namni kun nama kamii jettee waa gamaggamuu dandeessa. Mucayyoon sun dhiifama naa godhaallee hin beeku mucayyoo kanaa jennaan koomatti ijoolleen beeka ijoolleen natti mammalee garuu akkaataa jettaa turtullee nan fixadha amma durarraa nu baasaa jecha kana gama duraatirraa nutti hima qoigaa nan fixa ani nan fixa jechuun haasaan koo xiqqoo ishee isinii galuu dhiisuu danda'a. Mucayyoon kun iski miyuuti yaazullachu miyuuti yaazu amma si galamiti wanti qoraan waan guddaa madaa si galee namni mataa jabaatu
qoy namni mataa jabaatu akkuma itti beekama namni jireenya xiqqoo jireenya carelessii ta'e akkuma itti beekama. First of all namni tokko jalqaba dubbadheen ture. Ibsaa otoo si ta'e haadha manaa kee taate bakka ati hin jirretti kan viidiyoo namatti agarsiistu gaafa namni kun bira ga'e abbaa manaa teessistee nama kana wajjin jireenya jiraatte jechuudha. So nama akkasii amanamummaa hin qabu. Tokkoffaa akkaataa haasaa keetiillee namatti hin tolu. Ani yoo naa godha hundi keenya obboleettii qabna obboleessa qabna. Dhalaan tokko akkuma jalqaba jalqaba dubbii nama kaa'ee ture eenyuun odaa bultu maal jedhee ture. Namni aadaaf safuu fi gorsa maatiin guddate gocha kanaa hin raawwatu. Erga raawwatee immoo ija jabaatee erga ija jabaatee dhufee maal rakkina qaba kun noormaalidha namni jedhu booriftaan illee teessisee bakka asii shawwaduu danda'a jechuudha. So kanaafi an akka kootti osoo waan akkasii keessa galuu baatanii akka barbaade waloo godhanii ifaan itti tolachuu kooti. Malee wanni mormaa jirtan miti yoon baga garsiiste moo baga garsiiste jechaa jirtan annaa galuu didee bara. Warda taraa takka nin dubbadha. Marcos Khajaamu kana silaa badala ibsaa jette Haashim jette bareedaadha. Sigale awwan takka sitti ma Marcos gal Marcos tuqin Marcos obboleessa qiyyaati. Obboleessa qiyyadiiti. La wardaayee naa galatu. Qoy wardaa takka alaalama. Jecha amaallee deebisu. Wanumti nuti raasaa jirus ni galtee sila. Nu galtee ibsa taraa takka naangalle wallahi ibsa naangalle gama qiyyaa. Naangalte wardaa wanni ibsaan jechuu jiru. Dhaluma takka tagartee isa mama beansan qabattu takka intala tanatti qulfiisi isa irraa fudhattu ni jirti nuti intalti tun bultiidhaaf isaaf nuuf hin taatu jechuu jira. Meena dhagaa. Anaatu sini dubbata mee Haashimee takka sabare haasaa ibsaan addeebsaa fi ibsaa keenya. Ana bidani. Iftani sila Marcos kun Haashim jaartiin ke sila. Ati Marcos ragadi bui Marcos haasawti ati usi jasa kayo. Mee fakkeenya akka gaafiin qabaa fi maal jette bakka anamma namoota maqaa dhooftu kana quballee hin qabu garuu weellee kobii koo bakka haasaa irratti na komattee adda baasi dubbadha akkasumatti Marcos kana hin jedhiniiti dura waan hin dogoggore lakkii bakka akkasitti kana jettee haasaa sirreeffadhu. Haye galatoon waan takkaan sitti obboleessa kiyya qaali jecha bareedaa haafte maaliifin sinjaa bakka tana waan takkaan sitti hima dhugaa ibsaan bakka tana yoo haasa'u baateellee an haasa'u ni mala inshaallah ibsaa kana dhiifne amma Haashimitti garaagalchinu Haashim silaa jaartinti akkas taatee bareedaadha waan takkaan sitti hima arraan tana nuti ilaal amata nuti keessa jiru nama yuuni beeka. Anjartiin yoo waan akkana dhiira ilma biraatiif yoo garsiifte Itoophiyaa fi biyya adda addaa kana keessa namni dhiiga maarree nama ajjeesu waan akkana kana hin beeku. Jaartiin yoo waan akkana angama fiigee dhugaa rabbii saniin aniin kun ilma dhiiraati jiruun fedha mustaqbala hedduun na eega. Eega isii waan akkana ilma dhiiraa biraatiif goote galee ani isii tanaas xure isii tana akka shari'atti gadhiisuu bichaan beeka. Maaliif jiruutiyaan eeggadhaa jechuudha. Eega isii waan kana dalaydee ilma dhiiraa biraatiif kafana isiif garsiifte ani isii tana gabbaasee addunyaarratti isii tana hin qaanyeessu. Maaliif dhalaadha kafana kiyya yoo isii waan fiigataati godhu. Haashimo qoy amma mees keessa takka taraan naa deebisa. Haashim jaalalachuu maal jechuun? Jaalalachuu maal jechuun? Jaalala jechuun waa sadii. Waa sadeen akkam? Kalara qaba. Kalara ni beekta kalara. Kalara akkam? Okay, bica samaawi diimaa qaba. Hotu gabbi. Qaldi tirtaachuu ati halluu burraan haasaa ati bica samaawi maarree. Jaalala jechuun gocha fadhii malee ilma namaa keessatti rabbiin uumeerraa bas. Gocha ati ajajuu hin dandeenye. Kana beeka. Isi wanni beeku wallaalte waanuma jaalala jedhamu kanaa beeku wallaalte Oromoon hin beektan. Bakka meeqa jaalalti tun bakka meeqa jaalatamti? Jaalalti bakka meeqa jirti? Jaalalti bakka meeqa jirti? Jaalalli meeqa? Jaalalli meeqa ibsa kana qofa naa deebisi jaalalli meeqa? Qoyaa haa takkatti ibsaa gaafannaa jaalalti bakka meeqa jirti ibsaa? Jaalalti jechuun nama meeqa qabamta? Mana dhaggeeffadha. Aboo ibsaa na baafte. Qaalicha nati waa'ee jaalalaan beektu saniif si baasee callisee ammaati. Waa'ee waan biraa hojjetee ni haasofta. Dhaggeeffadha. Ana dhugaa isinitti nama jaalala zarazzaruun cinqamina. Jaalala akkamtuma amma baanitti jiraadha amma waliin raasa'u jiru. Maaliif beekuu dadhabdaniif isaaf? Namni kun
Yoo booniyyeen qofti addunyaa irratti haftee wardaa miti ilaala addunyaan tun guutuun Tiraampiin haadha abbaa kiyyaa obboleeyyan kiyyaa Itoophiyaan sun guutuunis dhabamte booniyyeen takkittiin addunyaa irratti hafte fedhu haadha ilmaan sagalee haa taatu fedhu haa sharmuutu fedhu arbeeggoo keessaanin fuudhu naa taate jirti naa kabajaa yoo jee maaliif diddaniif mirga haa guyyaa tokko waan akkatti dheebateef kan haa guyyaa tokko qammasuun jaan sini galee of course sanuma jenne barnus nus sanuma maal jenne akkattan inni amma mucaa waan ana kakootti mucaa waan balleessin qabu hin jaallata lubbuu jaallata eega of course jaallata dhimma isaati that is own business akkaataa isaati uumama isaati jechuun nama kana haasaa jiru common sense isheettis faraduu isattis faraduu osoo hin taane osoo ana ta'e ka jedhurraan dubbadhe jalqabu kanaaf hin dubbadhe bara maaliif nama tokko qeequurraa osoo ana ta'e akkasii isin maal jettu ka jedhudha malee okay Marcos osoo si ta'e jaalalti falagootaati maa jaan dhugaa rabbi jireenya koo ijabshee arguun barbaadu. Ati akkasii jaalalti sun falagootaati wanni jedhaniif maaliif beektaa? Ati laallaggeeffatu. Amma ibsaayyee. Gurri abbaa duudaa jedhani. Waan ati amma nuti isarratti agarru kana inni biratti dubbatu. Mee ibsaa takkatti dubbatu. Kanaa billaahi. Haa okkee dubbadhu boodaa bultu. As dura buu. Dura buu takka. Bu'i abshir. Of kolee. Laali ibsaa. Jaalalaa jechuun jaalalti mootiidha mataa ofittuu heeraa fi seera namatti hin bultu wanni jaanii fi jaalalti jaamadhaa gurran qabdu wanni jaanii fi intala takka bareedduu takka ta'iyyaan si buutu ta warra isillee beeytu ta maatii isillee beeytu ta naamusa qabdu gaafa jaalatte mumkin ishiin sun jaalala si beekuu dhabuu danda'a si galee ati immoo isiisan ni jaalatta jaalala dhugaa isii jaalatta garuu maalirraa jaalatta ishiisan maaliif ishiisan jaalatte kana laaluu qabdaa beekadhu erga intala san jaalatte intalti sun bakka ati jaalala duraan isii qabdu san yoo bakka sanii dhabamte naamusni intala sanii yoo hin jiraanne wannumti itti haajamtu sunuu magaazinni itti haajamtu haganaa meeshaa keessa kaa'atuu deemtu sun haganaa ilmoo irraa dhaluu deemtu sun haganaa gostan ta'e ilmaan lakkaawwatu irraa dhaluu deemtu suni yoo ala jiraate maal irraa jaalatta atumtinuu gaafii mataa kan keetii si galee laal jaalala jechuuni jaalalaa jenna jaalala erga jaalala jenne intal tarka erga naamusan qabaanne erga kabajaan qabaanne erga waan isii guutuu alatti gabbaaftee dhiira biraatti wajjin agarsiiftu taate ati maal jaamta hoggasan ati heeywaana jaamta jechuudha bineensa takkaawu harree galee ilma namaatii miti namni sun dhaggeeffadhu ibsaa ilma namaatii miti ilmi sun takkaa immoo namni sun namni nama irraa dhalate qabaa miti takkaa abbaan yoo jiraatu baate haati yoo jiraatu baate obboleeyyan yoo jiraatu baate lammii nama sanii barbaadanii yoo lammiin sun yoo jiraatu baate oromotti jedhanii nama san hidhanii hidhaa kaa'uudha malee galee kuni ilma namaatii miti sheekum bakka sheekallee hin bu'u bakka oromoollee hin bu'u bakka gosta kallee hin bu'u dhaggeeffadhaa jira keenya kuni maqaa namaa obsi wardaati mutii godhadhu nama afaan hin dubbatin jarraa ka eeggadhu saniifu obboleeyyan kiyya laal hogga dubbannu ajandaa uumuudhaaf osoo hin ta'in namummaan nutti haa dhaga'amu tokkoffaa maqaa amantii lammaffaa maqaa nama lammii namni sun irraa dhalate sadaffaa maqaa oromummaadha wanni kun sadeen eegamuudha qaba jechuudha ilmi namaa ka kana hin qabne inni jiraachuun hin mallee ka du'aan malee inni karasaasan dhayanii ajjeesan silaa osoo biyya keessa jiraadde nama akkayisan wallaahi billaahi osoo gosatti hiyyatee takkaa'u nama beeku ta'e obboleessa hiyyatee takkaa isa ajjeesatin hidhaa seenaa kam inuma kun ka jiraachuu addunyaa tanarra hin malle inni namni kana gowwaan akkana kuni gowwaadha jechuudha gowwaa immoo gowwaa firaatu hidhata kanuman jaan huwaan ajandaa huwaan asiifi achi qabanii miti kuni nama hin qabu osoo nama qabaate silaa kanuma hidhanii inni amma akka oromootti itti kadhanna gaa'udaa bultuma erga nama isaa dhabne akka oromootti gabbaanee hidhuu qabnaan siniin jaan akkaanatti maali jennaan nama maraataa takka araddaat hidhata takka awwala yoo fira qabaate firatti hidhata yoo obboleessa qabaate yookaan ilma deeraa fira isaa jechuun yoo firri dhaabame araddaat hidhata yoo araddaan dhabamte yoo oromoon akka oromootti hidhatuu qabdi gabboleeyyan kee maraataa isaanii. Nama dhaggeeffadhaa waan isin galu ta'isin agarra takka ta'een arguu jira bara. Biyya teenyatti ni maraatee gandatti himuu didee miyyoo san jaalataa dhagan dhaggeeffadhaa miyyoo inni jaalatu san miyyoo tanaa fi gandi walii xilaata argaa dhageettiin fadhan mucaan joolleedha iddoo tanatti cinqame gandi lameen argaa dhageetti waliin fadhu.